Akkam salam warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam ooltan, akkam nagaa fayyaa keessanii isiniin jedha. Har'a akkaataa marqi itti godhamu simple meetidii tokko isin agarsiisa. Namni yoo beeloftan fa'a keessaayyuu ijoolleen dhiiraa biyya adda addaa keessatti argamtanii fi barataa irrattis bakkuma kamuu kan jirtan jechuudha. Fuutanii harcee fuutanii jettaniitumaan bishaanii waliin walitti naqxan jechuudha. Tartiiba kana tokko jettanii qabattan. Isatti aanu immoo eelii akkanaa qabaachuu qabdanii yookaan saaca jedhamti biyya afaan Arabaatiin akkanaa kana qabaachuu qabdan jedhee yaada. Hayyee inni itti aanu hino'istan jechuudha. Eelee kana hino'istan sirriitti ho'istanii booddee akka inni daddafee isiniif bilchaatuuf jechuudha. Hino'istan siigalee sirriitti ho'istanii booddee sirriitti amma ho'ee jira siigalee sirriitti amma ho'ee jira. Fuutanii xinnoo ishee zayitiitti gootan. Malli kuni mala baay'ee tokko mala salphaadha. Fuutanii zayitiitti gootanii siigalee zayitii kana akka inni galga'u gootan jechuudha. Siigalee zayitiin xinnoo ishee waan irraa hafuuf fiddanii asitee kanatti qiccan. Siigalee fiddanii asitee kanatti qiccan. Sim jettaniituma itti qiccan. Laalime waan inni godhu fiddee irra keettaa zayitii kana ammoo waliin dhoohitaa jechuudha. Siigalee sim jettee waliin dhoohitaa jechuudha. Okay. Amma ammoo hin qopheeffattaa jechuudha wanni isaa. Amma as laalama sa'aan kun amma laal argitee amma kuni marqa keessaa marqa ajaa'ibaa kana ta'a. Amma asirratti yoo ilaalte kubziidha. Garuu ibiddi isaa amma sa'aatii kana akkana leeviliin isaa akkanatti jala gadi irrata. Eegalee leeviliin isaa akkana maddiitti illee ammoo shaayii jaayiza godhuu qabda. Aanan fa'aa yoo jiraate fa'aa fi akkasumatti ammoo baay'ee gaariidha. Yookaan daa'imni fa'aa yoo jiraate siigalee dhiifama. Maaliif haati koo xiixu siigalee xiixuu qaba jechuudha. Kun amma xiixuu hin gubdu siigalaan akka hin gubanne eegda. Akka inni xiixu qofa. Okay. Laalama sirriitti laalee. Amma xiixee jira laal dhageeffadhu. Siigalee akka inni xiixee argite. Xiixee jedhama amma. Step itti aanu peestala inni argitanii peestala kana keessa keetta jechuudha. As keessa keetta harka keetiin hin tuqxu. Peestala kana keessa keettee daqiiqaa muraasa booda in argita. Kinoolaal amma laal daqiiqaa muraasa keessatti marqa ho'aa bichaa as keessaa fuutee harki kee qulqulluu qabaate as keessa keettaa jedhama. Siigalee as keessa keetta laal. Siigalee amma immoo eegas keessa keette in tolchitaa jechuudha. Amma argitee jedhama bakka kanatti ammas laal. Okay. Amma kuni marqa ho'aa jedhama as laal. Marqa ho'aa. Siigalee dhaabbadhu ammallee amma itti buusta jechuudha waan nyaatanii. Aanan haa ta'uu, dhadhaa haa ta'uu, damma haa ta'uu. Ganama bariisa dammatiyya aananii fi dammi filatamaadha. Keessumattuu dammi akkanatti itti godhamee nyaatamaa jechuudha. Ganama keessattuu ganama subii wayita garaan nama beela'u san argitu akkanatti itti gootee nyaata jechuudha laal. Keessattuu ijoollee keenya biratti amma filatamaadha. Siigalee laal shuf. Siigalee kun amma ufumaa isaati damma jedhama.
kanas nyaachuu bichaadha amma kaafee nyaachuu bichaadha oromoon kaa fal'aanaanis nyaata harkaanis nyaata nammoo harkaan waan jaalladhuuf nyaanni isin agarsiisnaa jechuudha laal waan tokko gurgurfaan qabu maalin jedhu waan tokko keessatti hin agartu laal shuf tuqatteetumaan bismillah maashaallah amma nyaachuu qofa laal garte shuf nyaachuu qofa wanna san as keessatti hojjedhe distii kana keessatti hojjedheemi distiin kun dhiqame yeroo masan bas dhumate namaaliif naannoo kee wasa keessuun qabdu eegale la shuf bismillah